Oduu haaraa dhimma DVdhaan kan wal qabatu tokko isin qaqqabsiisuuf fannu fi akkam jirtu nagaan rabbi isiniif haa baay'atu hordoftoota koo. Guyyaa har'aa weebsaayitii DV lootorii irraa argame tokkoon isa abdeet isin gochuudhaaf dhufe. Innis maalidhaa namoonni baroota darban keessa DV guutuudhaaf qarshii Itoophiyaa qofaatiin suuraa kaanii yookaan ofii isaanii gara intarneetaa deemanii upload gochuu ni danda'u, information barbaachisu guutuu danda'u, yookaan immoo mana koppii deemanii yookaan mana information intarneetaa deemanii kana guutuu danda'u turanii just birrii Itoophiyaadhaan jechuudha. Amma garuu bara kana seerri haaraan bahe tokko maalidhaa? Namni tokko DV guutuudhaaf minimum $1 tokko kanfaluu qaba kan jedhudha. Kanaaf $1 tokko sana kan kanfallu immoo kaashiidhaan osoo hin taane onlaayiniidha kan kanfallu maaster kaardii keenyarraa yookaan baayinaansii keenyarraa yookaan immoo baayibiitii keenyarraa qabaachuu qabna $1 tokko jechuudha. Kanaaf immoo biyya keenya biyya Itoophiyaa keessatti xiqqoo ishee kun chaalenjii ta'uu waan danda'uudhaaf namoonni fedhii DV guutuu qabdan guutuudhaaf karoora kan qabdan karaa keessa naqunnamuu akka dandeessan ammaa kaasee namoota galmeessuu toora qabsiisuu akkan barbaade isinitti himuun barbaade namoonni fedhii qabdan karaa keessa karaa TikTok inbox na gochuu dandeessu yookaanis immoo karaa Telegiraamii linkii kiyyaan argachuu dandeessu yookaan immoo bilbila kiyya achirra isiniin kaa daayirektii bilbilaan illee bilbiltanii galmaa'uu ni dandeessu. Information barbaachisu erganaaf laattanii booda registrationin hunduu erga xumuramee booda information barbaachisu ergan guutee booda kanfaltii raawwattu jechuudha. Eessallee teessanii rimootii biyya kamuu lafa kamuu teessanii galmaa'uu DV carraa keessan yaaluu ni dandeessu isinii jechuun barbaade. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u hin badinaa wanti isiniin galle yoo jiraate karaa keessan gaafadhaa.